damne oso aduga kamnu uga awalani oso abiya kamnu biya nubasani ajje sunu adamsu kode malimale wala mama dai fenu jar summa ero malimale 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 so medo argate ayoni fabi rasa sangobate malbete warabu du afayanyatu amalenji kae bolla kama sento Dhaggeeffattoota keenya hundi keessanuu bakka jirtaniif nageenyi keenya qilleensa irra isiniif haa ga'u jedhaati. Har'aan artistii beekamaa Murteessaa Hajjii qabadhee isinii dhiyaatee jira. Gaafiif deebii gabaabduu waliin taasisuuf deema. Artistiin kun artistii beekamaa hojiilee bobboonsaa fi hojiilee ciccimaa qabatee saba isaatti ittiin bahee weelluu warraaqsaa hedduu qabatee nama qeerroo fi akkasumas uummata Oromootiif bu'aa buusaa ture yeroo warraaqsi biyya keessatti deemu kana jechuudha. Isa kana waliin gaafii gabaabduu gaafiif deebii waliif goona. Kallattimaan gara isaatti isin dabarsuu duraa of beeksisa. Adam Jaalatoo Fardoo jedhama. Kan dhaladhee guddadhee aanaa Arsii Nageellee ganda Mombaasoo Reejjiitti dhaladhee guddadhe. Har'a immoo kan jiraadhu biyya Noorwee magaalaa Tingiwol keessa jiraadha. Gamanumaan na uffolchaa isiniin jedha. Dhimmi isaas na uffolchaa isiniin jedhuufillee ani gaazexeessaa miti. Nama karaa fayyaa irraan dalagee jiraatu. Kanaaf na uffolchaa isiniin jedha. Isa kanatti aansuun kallattimaan gara artist Murteessaa Hajjii isin dabarsa. Mee artist Murteessaa Hajjii baga nagayaan dhufte jedha. Artist Murteessaa Hajjii eenyu? Eessa dhalattee guddatte? Dalagaan kan kee yookaan sadarkaa barnootaa kee fi akkasumas Murteessaa Hajjii waan gabaabinaan ibsu uummata keenyaaf gabaabsimee lafa nuu kaa'ee dhiyaadhu hin jedhu. Hayyee kabajamoo keenya salatamoo bagaa sirriitti dhugaadha akkuma beekamu ani weellisaa Murteessaa Hajjii naan jedhani. Godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageelleetii fi aanaa Shaashamannee dhaladhe iddoo kanatti guddadhee aanaa Arsii Nageellee guutumaan guutuutti biyya abbaa kootiiti. Shaashamannee immoo biyya haadha kootiiti. Hambeentu jechuudha. Arsii. Achitti guddadhe Shaashamannee jechuudha. Garuu biyya abbaa kiyyaa Arsii Nageelleeti. Ani Murteessaa Hajjii Haji Umar naan jedhani. Akkumatti jechuudha guutumaan guutuutti baradhee naannoma godina Arsii Shaashamanneetti bara barumsaa karaa kutaa tokko ni baradhee kutaa tokko shanii iddootti baradheen booda gara mana barumsaa godina Arsii lixaa Arsii Nageellee barumsa kaatolii mishiinaati. Achitti amma ministirii fudhadhe. Erga ministirii fudhadheen booda guutumaan guutuutti teessumni koo Finfinnee jiru isaan biratti galee isaanii bira.
diploomaa kiyya fudhadhee jechuudha. Admaas Yuunivarsiitii Kolleejjii irraa fudhadheen diploomaa kiyya erguma jirru sadarkaa kan jidduu immoo aartistii amurree bareeda. Mee aartistii murteessaa hajjeennu akka ta'e iddoo itti dhalattee fi sadarkaa barnootaa kan kennuuf ibsitee jirta. Yeroo amma aartistii murteessaa hajjii kun baradhee eebbifame Admaas Kolleejjii irraa dippiloomaadhaan jedha. Mee akaakuu kamiin eebbifamte? Erga eebbifamtee booda immoo mata duree ittiin eebbifamte saniin dalagaa daladdee biyya keessatti dalagaa qabattee turtee hojii qabda ture moo akkam? Dalagaa akkuma eebbifameen dorgommii fudhadhee akka tasaa Ethiopian Revenue Customs jedha waan jedhamu jira. Gumruk yookiin immoo Customs Transit kan jedhu jira. Gumruk qabachuu jechuudha. Meeshaa kun biyyoota adda addaa galan kana irraa qaraxa yookiin ammoo galii mootummaan wayyaanee ittiin argattu sirriitti naannoo itti dalagee jira. Haga waggaa 3 jechuudha. Tajaajila waggaa 3 kennee jira. Akkuma sanii wanni dhimmi Oromoo kun Oromummaa kun rakkisaadha. Osoma arginuu maaliif uummatni Oromoo kun hacuucama. Hacuucaan achi keessa jirtu ammoo eerpoortii san keessa hedduu. Hacuucaan sun ammoo daaratti ni tutte jechuudha. Hedduu ijoollee hedduu achi keessatti qeerroo akka kiyyaa ni tutte. Booda ammoo fincilumaa yeroo ammaa kana waggaa tokko laakkaween guutumaan guutuutti waraqaan itti baaseeti booda waajjira gadhiisee jechuudha. Okay. Mee amma asuma irratti wanta ati kaaste kan irratti gaafii tokko si gaafadhe dhiifama naa godhiiti. Gaafii kallattiin alallee sitti ta'uu baate akkuma beekamu naannoo Gumrukii kanatti mallaqni galii hedduu uummata irraallee konkolaataa irraallee garii karaa adda addaatiin ni sassaabama. Mallaqa kana akkam mootummaatu itti fayyadama moo warra aangoo jiru irra jirantu itti fayyadama moo waan tajaajila hawaasummaatiif oolu qaba waan beektu qabda? Sirriitti malee wanna kanaa miiree dhimma kanaa mika sammuu keenya nu dhukkubse. Oromoon yeroo hedduu ikonomikaalii mootummaa wayyaanee ittiin fayyadamuttuu jirtu mallaqa karaa daandii gumuruuf galuun akkuma beekamu mootummaan taarifa buusa konkolaataaf illee even meeshaa uummatni keenya biyya Arabaa keessa jiraatanii isa osoo biyya Arabaa kana mallaqaan hin bitatin dhuunfaaf warri Arabaa kennuuf mootummaan wayyaanee mallaqa irraa guura, qaraxa irraa guura. Qaraxa ammoo yoo galii kana yoo hin galchine yoo ta'e gara isaa wars magaazin jedhamu jira. Bakka magaazinatti galcheen booda guyyaa muraasaan booda piyaasaaf markaatoo galchaa jechuudha. Ummata qaraxaa fudhateef kennaa jechuudha. Uummatni ammoo waggaa 5 waggaa 6 biyya Arabaatitti illee haa ta'u biyyoota adda addaatti meeshaa isaanii qabeenya isaanii qabatanii yeroo biyya keenya jedhanii galanii mootummaan akkuma seeraan alatti qaraxa kaffalchiisa. Erga qaraxa kaffalchiiseen booda ammoo kan namni kaffalee danda'uun kaffala. Namni kaffalee hin dandeenye ammoo meeshaa isaa dhiisee biraa deemaa jechuudha. Gara ammoo gaafiitti yoo deebine qaraxni kun yoo guuramu uummataaf itti fayyadamamu itti fayyadamaan jiru yoo jenne guutumaan guututti mootummaan gabroonfataan kun waggaa 25 kanarraa qaraxa karaa kamiinuu numa guura. Karaa kamiinuu numa qaba. Garuu ammoo ummata tajaajilee ka ummata ittiin quubsi hagammaa wanti argine hin jiru jechuudha gaafii tajaajilu muunaa san sirriidha. Anillee waan irraa beeku gaggabaabaa dheeraallee irraa hin beekne naannoo sana irratti illee hin hojjanne Gumrukii naannoo Shaashamannee irratti argee ture. Min argaa akkana jiraataa naannoo tokkotti yeroo baay'ee yeroo argee jedhu konkolaataa dhaabanii saamichuma natti fakkaata akka saamichaatti itti fayyadamaa turanii. Inni kun akkuma beekamu mootummoota yeroo ammaa kana biyyatti aangoon yookaan irree isaaniitiin uummata gadi hacuucanii bulchaa jiranii fi madda galii ta'ee kan jiru tokkoffaa keessaa isa Gumrukii jennu kana ta'uun isaa beekama.
beekamaadha. Mee kana kanumaan bira darbineeti kallattimaan gara aartiitti osoo hin deebi'in dura waan tokko dhagaa ture. Aartistiin Murteessaa Hajjii akkasumas paarlamaafillee paartii sirna gadaa jedhamu keessatti bara 2002 fi bara 2007 dorgomaa ture. Mee paartiin sirni gadaa kuni kaleeyyuu paartiin kuni biyya keessatti paartii socho'umu. Akkasumas immoo paartiin kuni adda jira yeroo sana dorgommiin yeroo sana bara 2002 ati gootee fi akkasumas bara 2007 goote sun maal fakkaata? Mootummaan fudhate ture paartiin kun paartii sirna gadaa jechuun akkuma beekamu biyyee Itoophiyaa jedhamtu yookaan mootummaan abbaa irree kunillee sirni gadaa dagaaguu qaba jedhee faarsa. Mee maal godhaa ture paartii mee waa'ee kanarraa waan jechuu qabaatte gara aartiitti osoo hin darbin dura. Anillee osoo gama aartiitti dhiinsin baay'ee wanni an godhu waa barreessuu walaloo kanneen barreessuu waa'ama dhimma oromummaan wal qabate kanarra caalatti dalagaa. Quuqamni sunniin oofee maal na godhe akkaan gara paarlamaatti paartii kamiyyuu keessa seenee akkaan dorgomu na goosee akka tasaa kan argadde paartii sirna gadaa jedhama. Paartiin sirna gadaa paartiloota biyya keessatti socho'anii karaa mataatiin dorgomanii mootummaa wayyaanee harka taayitaa fudhanna jedhanii warra biyya keessa socho'an keessaa yeroo sana sirna gadaa ture. Ammallee ni jira jechuudha. Paartiloota hedduutu jiru. Federaalist Koongiresiin uummata Oromoo jiru, OPPO'n jiru, yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee karaa guddina harkaa fuudhanii dhaaba biraatti kennanii jiranii. Akkasumas paartilootni hedduu jiru. Sanniin keessaan sirna gadaatiin bara 2002 bara 2007 dorgomaa paarlamaa ta'ee biyya keessatti hojii godhuudhaan paartiloota biyya keessatti socho'an wajjin taanee sochii godhamuu qabu godhaa baane. Haalli sunniin dhiibbaan sunniin garuu deddeebi'ee yeroo ammaa kana qeerroo keessaa fudhatee akka qeerrootti ammoo guutuu biyyattii keessatti akka hin cimne ammarratti akka dhoofee ta'uudha qabu. Maaliif wannaa dhabaan jechuun korojoon nyaataa erga korojoon godhamu uummanni sagalee dhaba. Uummanni sagalee dhabe uummanni sagalee argachuu dhabe sagaleen uummataa kabajamuu dhabe bara sanii bara 2007 bara 2002 bara 1997 sagaleen uummata uffamamaa korojoon osoo hatamu bara 2007 irra geette guutumaan Oromoo gara isa fincilatti ka'eetiin mirga isaatti mormachuuf yeroo ammaa kana daandii irra jira jechuun ni danda'ama. Barri 2002 kun akka biyya Itoophiyaatti akka biyya Itoophiyaatti. Akka biyya Itoophiyaatti jechuudha. Yes, walii galle akkasitti nu asirraa dhaggeeffattoonni keenya akka wal jalaan dhoofne bara 2005 ture filannoon 2002 jedhu kun bara yeroo wannaa sana filannoon 2007 jedhamu akka faranjiitti osoo akka biyyaatti akka haasaa jiru akka nu beekan jechuudha barbaadee itti dhiifama. Gama biraatiin yeroo sanatti hin yaadadha bara 2000 fi filannoo akka faranjiitti 2005 keessatti du'a Tasfaayee Adaanee quba qabdan fakkaata. Wajjin turre Tasfaayee Adaanee baay'ee agadha. Anu iddoo isaa bu'ee jechuun ni danda'ama. Anu yeroo san dorgomuuf umuriin kiyya naaf hin eeyyamu. Mee waa'ee isaa sana yeroo baay'ee waan garaallee na gubaa yeroo baay'ee waan ka'amu yeroo baay'ee miidiyaalee Oromoota hedduu irratti ka'amuu qabutu osoo hin ka'amin tura bira darbamaa deema. Mee waa'ee kana dhimma gadi fageenyaan illee yoo kaasuu baatte
Mee du'a tasfaa'ee sana waan beektu waan xiqqoo irraa naa jedhii xiqqoo bira darbinaa. Kuma duuti tasfaa'ee Adaanee hagadhaa keessa keenya maleessa. Inshallah guyyaa tokko siidaan isaa akka magaalaa Arsii Nageellee keessatti magaalaa Arsii Nageellee istiideemii walakkaa akka ijaaramtu immoo abdiin qaba uummanni Oromoo illee abdii qaba. Duuti tasfaa'ee Adaanee akkuma beekamu bara san farda leexaa jedhama yeroo san gadi. Sagalee waan dhibbatte jechuudha okkoo isa farda leexaa mallattoon isaa. Guutumaan dhibbatti mo'atee tasfaa'ee Adaanee erga sagaleen isaa parlamaaf darbee ijoollee hiriyoota isaa akka keenyaa wajjin osoo haasawa dubbii walii godhaa jiran awaadeelaa gagama irratti warroota yeroo ammaa kana garaa isaanii furfurdisanii fooqii itti ijaaratanii jiran gamootti ijaaratanii jiran warroota nama taayitaan isaanii gurguddatee bakka jirantu beekaa jechuudha. Kanaaf tasfaa'ee Adaanee naannoo sanitti akka poolisii waamanii poolisiin rasaasaa rukutee madhumaan garaa isaanii. Inni kun dhugaa isa kana kallattimaan haa bira darbinuu dhimma bira darbamuu miti dhimmi kana miidiyaaleen Oromoo kan yeroo ammaa kana Oromoof dhaabbatanii hojjetaa jiran kan akka OMN dhimma tasfaa'ee Adaanee hordofanii isa sana akka gurra uummataatiif nu gayan gamanumaan gaafataati. Yeroo dhimma sana gurra uummataatiin ga'uu barbaadan immoo warrooma kallattimaan nu gaafatanii ragaalee qabnu hunda ragaalee hagaadhaa gaafa isa ajjeesuuf yaadan irraa kaa'ee haga gaafa ajjechaa isaatii fi achi asillee haga inni du'ellee ragaalee walis sassaabnee jiru miidiyaalee kennuu inni dandeenya akka nu gaafatan gamanumaan dhaamaa bira darbina. Kana bira darbee kallattimaan mee murteessaa artistii murteessaa Hajjii mee gara aartiitti dhufuu fi aartistii murteessaa Hajjii jedhaa yeroo baay'ee kakkaasaa turre waa'ee kan keerraan dubbanne mee gara aartiitti attamitti dhufte mee atini nama fakkeenya sii ta'etu jira moo akkanumaan taatee dhufte mee bara kam dhuftellee waa'ee kanneen mee uummata gabaabsii bira darbe. Ani gara aartiitti akkinatti dhufe akka tasaa eessuma naana guddisee jira kan agarsiise. Yeroo kana eessumni kiyya walaloo barreessu, asoosama barreessu, wanni isaan dalagan hin jiru. Waa hedduu dalagan sagantaa hedduu irratti qopheessanii jechuudha. Isaan jalaa waa barreessu, walaloo kanneen qindeessu, muuziqaa hedduu jechuudha kan inni dhaggeeffatu. Ani daa'ima ta'ee muuziqaa Umar Suleeman fa'aa, muuziqaa Daagam Mokonnan fa'aa, muuziqaa Daawitee Mokonnan fa'aa, muuziqaa warroota durii kanneen ni dhaggeeffata. Sanniin dhaggeeffata waan guddadhee akkasuma immoo muuziqaan dhaggeeffatu sun muuziqaa qabsoo waa'ee qabsootiif waa'ee Oromummaa qofaa irratti hojjetame dhaggeeffata. Sunniin ammoo keessa kiyya na bulee akkaan barreessu na godhe, akkaan walaloo hojjetu na godhe, akkaan waan adda addaa irratti sagalee baasu na godhe. Gamanumaan akkuma dura siif ibsan dorgomaa parlamaatti jedhee yeroo hedduu naannoo irratti na beeku. Kanneen wal qabsiisee waan keessa kiyya jiru san jechuudha. Ol baasuu waan barbaaduu fi maal godhee gama aartiitiin gara sooshaal miidiyaatiin uummata keessa seenee jechuudha. Wanni an aartiitti akkana fidu na godhe tokkoffaa maatii kiyya irraa ka'ee lammaffaa immoo dhiibbaa keessa kiyya jiru ka uummataaf an dubbachuu barbaadu guutumaan guututti uummata bal'aa bira akkanaa ga'u waan fedhuuf gama aartiitiin uummata keessa seenee jechuu barbaade. Bareedamee namni fakkeenya sii ta'e waa'ee akka amma kaastetti Hirphaa Gaanfuree fa'aa Daawitee Mokkonnan aartistii Daawitee Mokkonnan fa'aa fi aartistoota keenya hangafoota isaan dura jiranii jechuudha. Yeroo darbee kana torbaan kana keessa waan wayii maxxanfamee argee ture dhiifama isa amma asirra kaasuun barbaanne waa'ee sana ibsinee bira darbuuf qofaaf. Dhiifama gaafatu osoo hin ta'in ati dhiifama gaafatu sunis dhiifama gaafatu ilmaan Oromoo dhuguma dhiifama wal gaafannu yeroo nurraa darbaa jiru waan ta'eef eenyu dhiifama maatiin namni maatii guddaa qabu maatii isaan maqaan beeku
maatii isaa immoo argitee ebalu jedhu hin beeku dureessi akkasumas Oromoon dureessa. Kanumarraa kaka'eetti sirba amma haarawaa dhiyeenya kana Naayimaa waliin gadhiiste artisti Naayimaa waliin sirba wayii leexaa isaa gadhiistee turte. Sirba sana irratti bakakkaa entertainmentii ta'aa na fakkaataa innillee karaa biraati argadhellee jedhu waan wayii irratti Naayimaa fi Shukurii Jamaaliif Naayimaa jedhee maxxansee jira. Isa kana dhugamaa hamileen nama dhagama. Shukuriin illee kennuma, atillee kennuma. Haa ta'u namni hundi Oromoodha. Isin lamaan Oromoo hojjettanii. Mee waa'ee sana jechuun akkasitti dhagame osoo hin ta'in akkamitti bira darbiname waa'ee sana? Already dhiisee jira. Akkamitti dhiise yoo jenne ammoo kan hundinuu ilmaan Oromooti. Warri mana walii qabu citaa walii hin saamu jedha Oromoon mammaakee. Daawiteen illee wanti hojjetaa jiru aartiidha. Aartiin Oromooti. Hojjetaa jiru aartiidha. Aartiin Oromooti. Shukuriin hojjetaa jiru aartiidha. Aartiin Oromooti. Hindi walitti noolin bu'iste jechuudha. Garuu artist Daawitee Mokonnan anaafillee hangafa kiyyallee ni kabajanii jira. Akka tasaa gaafii wayii gaafadhe garuu akka manguddummaatitti deebii isarraa argachuu qabu waan hin arganneef xiqqoonatti dhagameeti malee. Yeroo ammaa kanallee waan irra jirru beekamaadha. Ofuma keenya walitti deddeebinee yaada tokko tokko biizii wal godhuu irraa. Yaada kan bilookii goonee kaane isa dhimma Oromummaa yeroo Oromoon yeroo ammaa kana irra jiru xiyyeeffachuudha waan ta'eef. Daawitee Mokonnan storii jedhee uummataan illee dhiifama gaafadhe uummanni illee akkasitti na eebbisee. Dubbii irraa kaasuu jechuudha. Bareeda anillee isa kana illee gamanumaan ibsuu waan barbaadee fi namoonni tokko tokko argitee yeroo ammaa waan dhimma isaa hin taanee fi wanti dhimmi Oromoo dhimmuma nama kamiitiyyuu dhimmuma saba Oromoo kamiitiyyuu haa ta'u garuu dhimmoota silaa nama aarsuu hin qabne dhimmoota silaa nama waliin buusuu hin qabne namoota kaasanii hafarsanii saba Oromoo guutuutti biyyaa biyyatti bakka inni kutaa kutatti waliin buusantu baay'ee waan jiraniif dhimma kana qabatanii kanaan booda akka hin sochoone asumaan mata duree kana cufnee bira darbinaa atiif Daawiteen waliigaluu keessaniif isin lamaanuu ulfaadhaa galatooma yaada bareedaa oduu namni hunduu akka ammatti isin waliigaltanii akka ati dhiiftee innillee dhiisisanitti osoo ta'ee deebii walitti deebisuun osoo akkana isin irraa baratame baay'ee bareeda jedhee yaada waan dhimma bareeda. Walitti deddeebisuun immoo argaa jirra miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti rakkoo saba Oromoo irratti uumaa deemaa jira. Isa kanaaf isin fakkeenya taatanii dhimmichi ka'ee dhaabbatu bishaan itti buusu qabbaneessuun baay'ee bareeda. Kana kanumaan bira haa darbinuu dhaggeeffattoonni keenyallee waa'ee kana murteessaa Hajjiitiif Daawitee Mokonnan artistoonni lamaan kun dhimmoota waa'ee sirba artist murteessaa Hajjii fi Naayimaan waliin gadhiisanii Daawiteetu irratti maqaa Shukurii Jamaal jedhee barreesse jedhee maxxanfame sana dogongoraan waan ta'ame ta'ee bira waan darbamee namni lamaan kun abbaan dhimmoota lamaan kunniin waan walii galanii jiraniif dhimma kana booda eenyu kaasuu akka hin qabnee fi dhimmi ka'uu qabu dhimma yeroo ammaa harkaan qabdu kan biyyi keenya uummanni keenya rakkina keessa jiru ta'uu isaa akka xiyyeeffannu jedhaa kanumaan bira darbinaa mee artist murteessaa mee sirba sana nuu sirbi teeti sirbichi mee biqoo gabaabsi. Sirba sana isin qaabsisaa. Maaloo makoo faffacaalee beekaa fi guddaa roroo jajjabaatee biyyaarra ariite hunda. Kesan kubadde gobbaa kona gartuu malee rakkoo gederaa doomaka mantunatti tole. Allaattii samii kan samiirra barartu natti as gorimee adhaamsa qaba shaffisaa natti kootu narraa fudhee.
faffatane dikkaafi guddaa Roroon jajjabaatte biyyarra ariite hundaa Keessaan goggobaadde gubbaa koona garte malee Rakkoo gadiraa doomakaa maaltu natti tole Allaatti samii kan samiirra barartu natti as gorimee Annamsa qaban shaffisaan natti kootu narraa fudhimee Allaatti samii kan samiirra barartu natti as gorimee Annamsa qaban shaffisaan natti kootu narraa fudhimee Lammii biyya ormaa jirtanii Rorroodhaan kan dirqamtanii biyyaa baatanii Yoo barree dabarte hunduu aduu bilisummaa ijaan arguun ooltanii Harmeenisi yaaddi Oromiyaa nagaa qabdu jetti ilmaan ta'yaa Akkuma babbadaanitti waan haftoo gaaf tokko ijaa wal arguun hin ooltu Faazaniyaa sababoo mukeetti ilmaan nagatoo Tolooyoo bareessee Sabakoo faffataane xiqqaafi guddaa Roroon jajjabaatte biyyarra ariite hundaa Keessaan goggobaadde gubbaa koona gartu malee Rakkoo gadiraa doomakaa maaltu natti tole Ya Rabbi olaane hunduu si kadhanna nu birmadhumee Rakkoo jajjabaate dharraatu nu miidhe dhugaa baasimee Ya Rabbi olaane hunduu si kadhanna nu birmadhumee Rakkoo jajjabaate dharraatu nu miidhe dhugaa baasimee Lammii biyya ormaa jirtanii Rorroodhaan kan dirqamtanii biyyaa baatanii Yoo barree dabarte hunduu aduu bilisummaa ijaan arguun ooltanii Harmeenisi yaaddi Oromiyaa nagaa qabdu jetti ilmaan ta'yaa Akkuma babbadaanitti waan haftoo gaaf tokko ijaa wal arguun hin ooltu Faazaniyaa sababoo mukeetti ilmaan nagatoo Tolooyoo bareessee gara gaafii itti aanutti si deebisa. Ga'een artistoonni Oromoo qabsoo uummata Oromoo keessatti qaban maali jetta? Akka artisteessaateetti. Kuni ga'een artistiin qabsoo Oromoo keessatti yookiin ammoo jiruuf jireenya uummata Oromoo keessatti ga'een artistiin qabdu olaanoodha. Amma kana jedhamee waan tilmaamamu miti. Maal jechuu barbaadu uummatni Oromoo akka artii kana akka daawwititti ittiin of ilaalu, akka daawwititti ittiin waan tokko deemanii yaada qabu dabarfatu. Akkasumas ammoo waa'ima dhimma Oromummaa tana guutumaan guututti uummata Oromoo illee haa ta'u addunyatti illee yeroo ammaa kana akka rasaasaa ta'ee kan uummata Oromoo keessa faca'ee faffacaasaa jiru aartii kana jechuun ni danda'ama. Kanaaf aartiin suura aanoo taphachuu jechuun ni danda'ama.
Sirriidha. Artistoonni Oromoo qabsoo uummata Oromoo keessatti gaheen isaan qabanii guddaadha. Karaa hedduun uummata Oromoo biratti bu'aa guddaa qabu. Fakkeenyaaf yeroo weelluu warraaqsaa sirban uummata kakaasuu irratti karaa adda duree ta'ee mul'atu. Isa kanaaf akkuma yaadattu hundi keenyaayyuu yaadannu fincila diddaa gabrummaa waggaa tokko oliif deeme kana keessattuu kallattimaan weellistoota keenya maqaa yaamanii sirba ebaluu sirbite, sirba caalaa bultum sirbite jedhamanii sirba shukuriifa, sirba caaluufa, sirboota amma argitee weellistoota keenya bebbeekamoo sirboota warraaqsaa sirban akka Tafariifa kana caqastan jedhanii uummata keenya yeroo lubbuun namni sirba caalaa bultum caqasee lubbuu isaa dhabeetu jira. Akkasumas mootummaan haallee mataa dhukkubbii itti ta'ee yeroo bira darbametu jira jechuudha. Maal bira darbamee illee akkuma arginu kana guyyaa guyyaan artistoota keenya ugguranii gara mana hidhaatti kaan lubbuu isaa ajjeesuun akkasumas kaawwan gara mana hidhaatti guurutti jiranii. Sababni waa'ee kanaa maali? Qabsoo uummata Oromoo keessatti weelluun artistoonni warraaqsaa kan isaan sirban iddoo guddaa qabaachuu isaa argisiisa. Kanaaf gaheen artistoonni Oromoo qabsoo Oromoo keessattuu yeroo amma deemaa jiru kana keessatti qaban iddoo guddaa. Warroonni kaleessaallee akkasuma kan afaan isaanii aadaa isaanii akka hin banne, afaan isaanii akka eegamu, seenaa isaanii akka eegamu afoolaan jechuudha sirbaan barreeffamaanis akkasuma asoosamaan fuudhanii taasisan nuun gahanii fi weellistoonni keenya hunduu galata qabu. Gaheen isaanii guddaadha jedha. Mee gara aartiitiin alatti mee yoo akka nam tokkootitti aartiin akkuma atu jette daawwitii uummataati. Daawwitii uummanni keessaa of ilaalu. Daawwitiin illee ati keessaan of ilaalta garuu daawwitiin sunillee argitee keessaan waa argiti. Wirtuu duddaallee jennee ni fudhanna aartii kana. Wirtuu. Isa kanaaf mee siyaasaan Oromoo yeroo ammaa kana siyaasaan Oromoo akkuma beekamu siyaasaan Oromoo yoo jennu baay'ee isaallee irraa kaasuu hin dandeenye gara mee amma qabsoo fincila diddaa gabrummaa kana irraa haa haasofnu. Kan waggaa tokko kan darbe akkuma jirutti ta'ee kan waggaa tokko lakkoofsise kana mee garamitti deemaa jira? Maalirra gahee jira? Inni kun garam waan deemu sitti fakkaata? Mee kallattii kanarraa waan jettoo qabaatte? Dhuguma qabsoon amma isii xumuraa tonta waggaa tokko lakkoofsifte garuma xumuratti jechuun ni danda'ama. Maaliif mootummaan wayyaa gabroonfataan TPLF adaduma waggaa isaa laakkawataa deemuun adaduma waggaa isaa laakkawataa deemuun gara kufiitti deemaa jira, gara Jibuutti deemaa jira jechuudha. Miti uummanni itti ka'ee bitaa mirgaan uummanni itti ka'ee uummanni inni godhaa jiru qabeenya inni saamaa jiru kan inni ajjeesaa jiru ajjeesee immoo hidhee ugguree yeroo ammaa kana ukkaamsaa jiru irra darbee jechuudha. Uummanni keenya yeroo kamiitu duubatti irraa deebinee waggaa tokko lakkoofsisee jechuudha. Osoo hidhamuu, osoo reebamuu, osoo ajjeefamuu waggaa tokko lakkoofsisee jechuudha. Waan siyaasaa ibsiisaa ka iddoo kanatti beektanii gincin irratti qabsoon tun diddaa maaster pilaanii wajjin wal qabsiiftee burraayyoon tuqamuun
Sandaafaan tuqamuun, sulultaan tuqamuun, duukaan tuqamuun Shaashamannee irra dabartee Baaleen dhimmitu ni geetti, Wallaggaan ni geetti, Haromayaa yookiin ammoo Harar keessatti guutuu Oromoo wal qabsiisee Oromoo kan tokko boosisee wabii abbaa biyyummaa akka gaafatamu boosisee isa kunoo ka dhimma maaster pilaanii wajjin wal qabsiise kanaadha jechuudha. Guutumaan waa hundaa booressee kakaase. Kana jechuun maal jechuudha? Burraayyuu qabatu mootummaan lafa tokko ergaa abbaa qabeenyaa yookiin ammoo qotee bulaa san irraa fudhatee qotee bulaan sun ammoo beenyaa gahaa lafa irraa osoo hin argatin lafuma isaa san irraa ka'ee immoo waardiyyummaatti yeroo geeddaramu yeroo baay'ee naannoo CMC Hayaat kanneen keessa yoo deeme Oromoon kamuu ni beeku. Namni kamuu ni beeka jechuudha. Even maqaa investimentiin maqaa misoomaatiin uummata irraa lama fuudhee uummatni naannoo sanii osoo hin burin uummatni naannoo sanii osoo ga'ee isaa sirriitti hin fudhatin meetirii takka qarshii kuma dhibbamaan gurguraatiin uummata keenya birrii 2 shilingii yeroo kennu yeroo ammaa kana fakkeenya fudhachuu hin dandeenya naannoo duukaa naannoo CMC Hayaat Kotobee nama jiruun qotee bulaa keenyaa ture jechuudha. Irra darbee ammoo naannoo sulultaa naannoo duukaan kan yoo fudhatu ammoo uummatni maal ta'e ka duukaan fudhate awwadaa hin fudhachuu hin oolu. Ka sulultaa fudhate Shaashamannee fudhachuu hin oolu. Sabbataa fudhate Jimmaan dhufee fudhatuu hin oolu jedhee uummatni Oromoo guutumaan guutuutti mormii waggaa kana guute bifa tokkoon qeerroon jalqaba kaate abbaa isaanii jaartiif jaarsi osoo hin hafin guutumaan guutuutti ka'ee mormee asiin gaheeraa jechuudha. Amma hoo akkam ta'uu qaba ka jedhuutti yoo deebine mootummaan reekkisee erga kufu ta'e isa kumaandi poostii jedhuun of kaa'ee jechuudha. Kumaandi poostii jechuun balbala kiyya naa eegi lubbuun na bahaa jira amma ammoo ka'ee deemuu ga'ee jira. Balbala kiyya naa eegi kumaandi poostii kakaate malee guyyaa tokko qeerroon irraa sodaate uummanni irraa sodaate ammallee wanni adabannee teennee illee hin jiru. Uummatni Oromoo borullee ammoo amma bilisummaaf birmadummaa uummanni keenya argatu amma gonfatutti mootummaa wayyaaneetiin akka falmaa tokko hin dhaabsee yookiin ammoo akka mormii godhamuu qabu akka duubatti hin deebineedha kan qabu jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaafuu uummatni keenya waa lamarra jira jechuudha yeroo ammaa kana. Tokkoffaa qabsoo isa duratti ture san itti deebi'u midhaan facaafatee alaa galfachuu jira. Qamadiitu jira, boqqollootu jira. Midhaan kunillee beekanii kan namni alaa waan sassaabatee galfateen booda yaadota qeerroo biyya keessaa walitti sassaabaa jiru wajjin beekanii informaashinii guutumaan guutuutti jirti. Uummatni erga midhaan walitti sassaabatee ka'een booda qabsoo isa xumuratti akka deebinuudha ka waadaa walii galaa jirru jechuudha. Yaa bareeda mee asirratti weelluu kan keemee jirtuun maal jedhaa? Lammii waan jedhu lammii jedha waan asirratti maal mee waan san jedhu lammii jedha lammii dhugaa damnee osoo biyya nu baasanii jedha lammii dhugaa damnee Kode doga damne Oso adoga kamno Uga awalani Oso abiya kamno Biya nubasani Ajee sunu adamsu Kode mali Ero mali Somneto argate ayoni fabi rasa sangobate malbete warabu
fayyaa nyaatu ammaleen jikaa'ee boolla kamaa seentu ammaleen jikaa'ee boolla kamaa seentu. Ani dalantuun kootu rayyoo du'aafi danduu biyya koo lubbuu koo kenneefi bakka deehin buloo'ee of taa'ee jiraadha nan dubbadha malee maafan sobee nyaadha nan dubbadha malee maafan sobee nyaadha sobdoo fi gantoo biyya ishee gurgura kan biyyaaf du'ee goota hedduutu jira sobdoo fi gantoo biyya ishee gurgura kan biyyaaf du'ee goota hedduutu jira biyya nabaaf tullee na addeesuu yaadde dhaloota fi himaa gara jabummaa kee biyya nabaaf tullee na addeesuu yaadde dhaloota fi himaa gara jabummaa kee. Maalima miidhumaa galtee nu nyaachuun kee maalima miidhumaa galtee nu nyaachuun kee. Amma hunduu si baree kan Oromoo dabaree sookee duraan dhaabbatini waan gooteen dagatini. Dhiira biyya jechaan duuba nun deebisu suuba tuqee kaasee aleenca dirreechisu sabni koo Oromoo walirratti niisu gaafa xiqqee rakkoo harka kenneessu. Ono bokkisee kerroon amboo diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon gooti diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon boranaa diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon arsii diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon abaaroo diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon ajjee diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon siraaroo diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon shaallaa diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon shaashee diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon kofalee diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon dudulaa diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon asaasaa diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon baalee diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon harargee diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon macharaa diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon kombolchaa diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon galamsoo diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon badannoo diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon awudaay diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon calankoo diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon walisoo diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon wallaggaa diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon horroo diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon shaawaa diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon walisoo diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon sijadduu diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon giinji diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon wallaggaa diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon karrayyuu diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon baalee diina gombisee gubee beelarbe. Ono bokkisee kerroon Oromiyaa bal'oo keessa deemee lallaba. Oromiyaa bal'oo keessa deemee lallaba. Dhaamsa koolii gahee labsadhee dhufa. Hayyee asaboot kuran malee diidanii ni argani. Asaboot kuran malee diidanii ni argani. Diinatti baroodan malee garaa isaaniin barani. Du'eetiin badan malee maaster pilaanii waan hin mirkaneessanii. Salloo garaa tonkollee ergamtoota dhaaduun waan tollee. Maalirra teenya nu saamanii biyya keenya iyyaa meedhaamsa dabarsaa wal dammaqsa. Muuziqaa koo jalqabaati turanne. Ay bareeda uummata har'a kenna. Anillee mee asirratti siyaasaan Oromoo garam deemti isa jedhu kana mee xiqqoo waa irraa jedhee bira darbee gaafiitti aanutti si deebisa. Siyaasaan fi qabsoon Oromoo fincilli diddaa gabrummaa
waggaa tokko olii fi magaalaa Gincirraa jalqabee Oromiyaa guutuu keessatti babal'atee har'a sadarkaa gara ce'umsaa irra ga'ee jira. Inni kun immoo yeroo ammaa kana maal irra jira isa jedhu wanti darbame argeera. Oromoon hunduu xiinxalaan irra illaa xiinxaleera. Oroonni gabaasaniillee irraa gabaasaniiranii bu'aaleen argannellee isaanii of galmeessanii galmaa'ee bira darbeera. Amma eessa garam deemaa jira isa jedhu sana irraa tu'uu fi maal ta'uu qaba waan jedhu nuuf isa irratti hojjetutu barbaachisaa. Kanaaf siyaasaan Oromoo yeroo ammaa kana akkuma waliigalatti dhumarra geetteetti. Dhumarra ga'uun argitee fincilli diddaa gabrummaa kun dhumarra ga'ee uummanni Oromoo yeroon inni itti abbaa biyyaa ta'ee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatu oolee hin bulu. Isa kanaaf immoo ragaaleen hedduu lafa kaa'uu dandeenya. Tokkoffaa akka ragaatti wanti lafa kennu tokko namni gaafa sareen gaafa abbaa guddise nyaatte du'a saree saniittu ga'e jedha Oromoon. Sareen osoo isiinuu hin maraatte jedhanii yeroo itti ajjeesantu jira. Kanaaf mootummaan abbaa irree yeroo ammaa kana kallattimaan gara ummata ofii anatu si bulcha jedhu sanatti waraana deeffatee ummata isaa sana dararee ummata isaa sana hirribaaf baagala dhoogee jira. Ummanni kun akkasumatti namni baagala dhabe tokko guyyaa 2-3 gaafa maran dheessitu. Namni yoo si ari'e guyyaa hunda dheessitu. Gaafa 2-3 dheessitee galtee gaafa kaan gara itti dheessitu yoo dhabde ija keessatti deebi'uu keenyaaf. Uummanni Oromoo gara itti dheessu dhabee dheessee dadhabee hiyyoomee hiyyummaa keessatti mootummaan kun warroon tumti aangoo irra jiran qofti ittiin duroomanii erga dadhabee booda adhaayyuu itti ka'ee jira. Akkuma kunoomee yoo aannan raaftu aannan kana tuffee itti gootee raaftaa beeki. Tuffee tuffisuu yoo baatte hin dho'a. Erbeen afaanitti otti afaanii hiite sun maal taatee ni dhooti. Hin dhootee. Gaafa dhooti kamaraa saaru sani balleessiti. Qabsoon Oromoo amma gara sadarkaa sanii geettee jirti. Isa kanaaf tokkoffaa Profeesar Mararaa Guddinaa hidhuuni balaa guddaa qabdee dhufti jedhee yaada akka nam tokkootti. Isa kanaaf qabsoon Oromoo kanuma caalaa daraan hiniintee itti deemti. Kanaaf immoo wanti saba Oromoo duubatti deebisee abdii murachiisee hidhaaf ajjechaa wanti abdii murachiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo keenya bakka jirutti kan beekuu qabu. Haadha biyya ormaallee jiru tokkoffaa olola walirratti oofuun akkuma jirutti ta'e olola walirratti oofuun gantoota olola walirratti oofa. Warri olola ebalu akkanaa jedhu kunniin rakkoo isaaniiti kun. Argitee inni kun qabsoo Oromoo ebalu maqaa ebalu akkana ebalu garee kana jechuu dhiisiiti. Ummata keenya guyyaa tokkotti nam 600 ajjeesanii iyyuu qabsoo irraa hin deebisu. Maqaa Oromoon maqaa badee qofaaf qabsoo isaa irraa akka hin deebine beekanii warroonni olola feesbuukii irrattis haa ta'u sooshaal miidiyaalee adda addaa irratti kallattii olola warra oofaa jiranii akka waa'ee kana irraa adabatan maaltu isaan itti akeekkachiisa isaanis duuba deebi'anii ilaaluu qaban maali tokkoffaa qabsoo irraa wanti isaan hin deebifne
tokkoyyuu saba Oromoo kanaan booda gabrummaa keessatti akka deebi'u hin barbaanne uummanni Oromoo beekuu qaban. Olola ebaluu oofee nam tokko akka dhuunfatti gareetti ba'ee galee ebaluutti akka dhuunfatti ebaluu artist murteessaan nama akkanaati an jedheef qabsoon Oromoo akka hin laamshumne namni kamuu akka baratuu qabu walitti himuu qabna. Isa kanaaf immoo qabsoo Oromoo gaafa namni guyyaa tokkotti hora Arsadeen irratti namni 600 nurraa du'eeyyuu isiinuu daraan nu cimsite malee ajjeechaa hidhaan suni dubbatti nu hin deebifne uummanni Oromoo kana baratuu qaba jedha. Qabsoon Oromoo garamitti deemaa jirti isa jedhuu fi gara xumuraa irra deemaa jirti jedhee mata duree ittuma muree kutee jala darbaa. Gaafiin kiyya katti aanu immoo mee Oromoon akkuma wanti amma kaafne akkuma jirutti ta'eeti nu har'a gabrummaa jala jirra. Gabrummaa jala teennee wal fixaa jirra. Saboonni sabni Oromoo kun gabrummaa jala taa'ee tokko gandummaan tokko paartiin akkasumas karaa kallattii dhuunfaatiin illee walitti bookkisu jira. Argitee gamaa gamana teennee akka jaldeessi gamaa gamana walitti bookkisu tokko walitti bookkisu jira. Egaa kanaaf mee Oromoon gabrummaa kana jalaa ba'uuf gabrummaa keessa jirra. Gabrummaa hadhooftu keessa jirra. Isa kana jalaa ba'uuf maal godhuu qabnaa jettame? Gabrummaa kana jalaa ba'uuf tokkoffaan ilmaan Oromoodha. Guutummaa guutuutti afaan takka dubbatu, humna takka irree takka qabaatu. Kanu tokko afaan dubbatu, irree tokko qabaatu, humna tokko qabaatu. Guyyaa afaan takka dubbatte Oromoon maal of keessaa godha? Diina of keessaa baasa jechuudha. Kasaan fakkaanne of keessaa baasa guyyaa afaan takka dubbatu. Uummanni Oromoo. Guyyaa irree takka keessaa laamsha'ee keessaa humna hin qabaanne akkaataa inni humna itti dhabe of keessaa argee of keessaa fuudhee yoo qajabeessu taa'ee yoo ammoo rakkootti arge yommuu ta'e of keessaa keessummeessaa jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromootuun dhibbatti galmaan gahuuf uummatni Oromoo irree tokkoof afaan tokkoon qabsaa'u. Oromoon kaleessa illee kanaan dheengadallee abaabilee keenyarraa amma kun olu darbee jira. Isa tokkummaa jennu kana tokkummaa jennee tokkummaa keenya guutumaan mirkaneeffamee jira biyya keessatti. Isa xiqqoo wanni argaa jirru sooshaal miidiyaa kanarratti namootni personaalii barbeeytanii kaa gabrummaan nurra turtee jirtu baay'ee kan nurra laakaa'uttee jirti. Sabni gabrummaan irra bulchu immoo namni aayidooloojii adda addaa uummatni gabrummaan irra bulchee effektiivii aayidooloojii adda addaa qabaatee dhufa. Aayidooloojii maaltu balleessa yookiin ammoo maaltu haqa yoo jenne yeroo ammaa kana taa'ee Oromoon irra jirtu tokko ta'ee biyya keessatti diina ofirraa buqqisaa jiru lafa isaarraa afaan banee lafa isaa nyaatee qabeenya isaa nyaatee Oromoon sokkee qabeenya isaa qabu qabeenya isaarraa beekuu jiru lafa osoo qabu lafa isaarraa buqqa'ee biyya baqachuuf yeroo jiru kana uummatni Oromoo irree tokkoof afaan tokko ta'ee yoo imalee yaani halkan takkatti sekondii takkatti baqattee yaati jechuudha gara Maqalee Gondaritti tagaltullee yoo galte jechuudha. Maqalee Gondaritti ammoo yoo hin galle jechuudha. Kaamsuun waggaan kun barri kun jenereeshinii ammaa yookiin qeerroon amma tokkotti qabsoo godhaa jiru. Bilisummaaf birmadummaan uummatni Oromoo waggaa dheerotaa fi hadoodee yookiin ammoo dharraa'ee dheerotee barbaadaa jiru. Keenya kan nu mudataa jiru jechuu barbaade. Baay'ee bareeda. Yaada bareedaa tokkummaan humna. Tokkummaan argitee namni tokkummaadhaan waa wayii dalage bu'aan isaa ni midhaaga. Bareeda ta'a. Dhumarratti bu'aa gaariitu mul'ata. Tokkummaa kana yeroo baay'ee ni faarsina. Tokkummaa afaaniin faarfamu kana gara tokkummaa dhugaatti jijjiiruu nu barbaachisa. Waan tokko yaadadhe asirratti gaafa konfiraansiin London tokko Bojawaar Mahammad waan tokko jedhee ture.
tokkummaa argitee waan wanti amma bitamu jedhe gabaa irratti wantoota gatii qaban sabni Oromoo waa bitatuuf yeroo ammaa kana tokkummaa dhugaa bitatuuf yeroo kamuu akka qophii ta'e. Kana jechuun maali? Saba Oromoo kamiin keessaayyuu daa'imas ta'ee guddaa keessaayyuu jechi tokkummaa jedhu akka jiruuf immoo tokkummaan sun tokkummaa sobaa osoo ta'uu baatee tokkummaa dhugaa ta'ee ka jedhu nama hundaa keessa jira. Isa kana fi yeroo gabaabaa keessatti sabni Oromoo rakkoolee guyya guyyaan kama social mediaatiin haa ta'ee ta'uu akkana walgahii adda addaa irratti mul'atan irraa ka'ee tokkummaa kana cimsaa dhufeera. Waggoota dheeraaf tokkummaan kun cimaa dhufeera. Ammallee gara xumura gabrummaatti kan geessu tokkummaan kun akka laayyootti ilaalamuu qabdu, akka salphaatti ilaalamuu qabdu. Nu amma argitee dhaamsi nu amma saba keenyaallee dhaamnu tokkummaa dhaamna. Maali nullee maali bakka jirrutti yoo akkuma tasaayyuu ta'ee namni tokko yoo gandummaan akka gandaatiin isin ganda kanaa dhuftaniyyuu isin ganda Arsiiti, isin ganda Wallaggaati, isin ganda Harariiti yoo nuun jedhaniyyuu diduu. Anama fakkeenya akka kiyyatti ganda tokko keessa jiru ganda tokko fudhadhu. Oromoodha. Nama Oromooti. Oromummaa kiyyatti nama amanu tokko jechuudha. Hundi keenya eenyummaa keenya maqaa keenya ilame gandi keessaa dhufne sun maqaa keenya naannoo irraa dhalanne ibsa. Garuu maali sabummaan keenya sabummaa dursuu qabna. Oromummaa keenya dursinee kan gandummaa yoo argite yeroo ganda ibaluuti jedhanii wal waamuu kanuma jiru. Garuu agana hunda waan ol bahee dhufee ganda ibaluuti nan sii godhaati Arsii ati Wallaggaa na eeggadhu wanti jedhanii sun oduu nurraa hafee isa kana irratti yoo walii galee qabsoon Oromoo fiixaan baafti of durri Oromoo immoo maali bilisummaa ta'a jechuudha. Tokkummaa booda jechuudha. Isa kana kan waan bira darbina. Mee asirratti yoo sirba affeertuu qabaatte waan itti aanutti hin darbine mee sirbatti affeertuu qabaatte mee sirba. Yaa irraa sirbuma qabsoo yookiin ammoo sirba warraaqsaa irraa sirba tokko sirbaa fi bara dhugaan badde somne iddoo argatte hayyoon ifaa biyya rasaasaan gubate maal beete waraabu du'aa fayyaa nyaattu amma leenjii ka'ee boolla kamaa seentu ani dhalachuun koo durayyuu du'aafi nan du'a biyya koof lubbuu koo kennaafi akka adda buluu of ta'ee jiraadha nan dubbadha malee maafan sobee nyaadha sirba kana. Keessa deemee lallaba Oromiyaa bal'oo keessa deemee lallaba dhaamsa kooliin ga'ee labsa deenufa Oromiyaa bal'oo keessa deemee lallaba Oromiyaa bal'oo keessa deemee lallaba dhaamsa kooliin ga'ee labsa deenufa Asaboot koram malee ndiidanii niin argani Asaboot koram malee ndiidanii niin argani diinatti baroodan malee garaa isaaniin argani du'eetiin bada malee maaster pilaanii sobaan hin mirkaneessanii dalloo gaalaa conkollee gabroonfataa daaduun waan tollee bosona mancaasanii gaarreen qullaa dhaabanii
bosona mancaasanii gaarreen qullaa dhaabanii bineensi bosonaallee biyyarraa godaananii nama bineensan qabu mirga hundaa sarbanii dalluu gaalaa jonkollee ergamtoota dhaaduu waan tollee. Samani biya Kenya, yame damsa dabarsa wajamsa. Oka amari Kenya, samani biya Kenya, yame damsa dabarsa wajamsa. Oka amari Kenya, samani biya Kenya, yame damsa dabarsa wajamsa. Oka amari Kenya, samani biya Kenya, yame damsa dabarsa wajamsa. Basanum Dubai, kabinya kena manjai, alamanan bukai, lami kona bermatame. Oka amali Kenya, samani biya Kenya. Tamsi atame sigai, na bermado arsibale, orana fi gojinile, alfan kallo bedunile. Oka amali Kenya, samani biya Kenya. Karayo jinde kistame, inakabenya nusame, ambo salale dagai, manabai kotopai. Naga hidamsa ilof jimata de sodo walov rayana dakkabi wadamaka milamiko oka amari Kenya samani biya Kenya. Kanduri madubana kanada tono dibe kobanango banatalo no hartas nugurgore. Kanduri madubana kanada tono dibe kobanango banatalo no hartas nugurgore. Isodane biyasatif kero babae namatti tolu kan dubbadha malee maaliif sobee nyaadhaan baay'ee jecha mareera. Mee kutaa kana keessatti mee kaayyoon kan kee kan ofafoo amma gabaabsiituma mee waa'ee sirbaa ilaalchisee kaayyoo kan kee kan ofafoo mee sirba biraa baasuu barbaadda moo akkam mee maalirra jirta waa'ee sirba aartii ilaalchisee mee kaayyoo kan kee kan ofafoo qabdu amma? Yeroo ammaa kana meeshama muuziqaa dabalateeti malee irra caalaa artistootni Oromoo muuziqaa yookiin ammoo sirbaa miti. Quuqama uummata Oromoof dabarsuu qabudha itti jechuu jiru jechuudha. Ani torbaan lama hin geenye maaloo saba koo uummataan dhaqqabsiisee jira uummataan ga'e torbaan lama hin geenye torbaan lama utti jira jechuudha. Erga amma muuziqaa kana gadhiiseen boodatti amma muuziqaa biraa dalagee jira. Muuziqaa amma dalagee kana arrangementiin isaa ammoo istiidiyoo inni barbaachisaa. Istiidiyoon ammoo yeroo kana ammoo jalaa saamsamee jira. Mootummaa wayyaanee akkuma dur kun mana kaasee taatan Oromoo jalaa karaa kan minuudhaamsa uummata Oromootiin dhaqqabsiisuu hin dandeenye bilookii godhee cufeera. Ammallee muka godhee jiru isuma kana waan ta'eef yeroo xiqqoo harka turuu hin danda'a jechuudha. Muuziqaan amma uummata dhaqqabsiisuu harka qabu jechuudha. Kanaaf aartiin akkuma beekamu ergaa ittiin dabarfachuudha waan ta'eef ergaa ittiin uummataan ga'uuf akkuma immoo ergaa dhaqqabsiisnu wanti nu dhoobu hin jiru. Nu hidhullee, hidhamnullee, saamamnullee mootummaa wayyaanee biyya keenyarraa hamma fonqolchinutti hamma dandeenyu irree keenya jabeeffannee ni malla jechuu barbaade gama aartiitiin illee. Hai bareeda mee yeroon illee nurraa deemee mee kanadhaa kana kun kutaa tokkoffaati. Kutaa tokkoffaa kana goolabuu fi yookaan isaas irratti xumuratti godhuu fi mee dhaamsa uummata Oromootiif qabdu kan yaada biraa kan qabdu akkuma jirutti ta'ee itti deebina.
Mee dhaamsa qabdu. Hayyee kaanillee uummata Oromootiin dhaamsi hangachuu barbaadu akkuma beekamu qabsoo wareegama hedduu itti kaffalle kana ganna tokko yookiin waggaa tokko laakka'ee jira. Uummata Oromoo hedduun abbaa keenya itti dhabnee jirra, haadha keenya itti dhabnee jirra, obboleewwan keenya qaqqaalii itti dhabnee jirra. Lubbuun keenya immoo rasaas wayyaaniitiin dhabamee ammallee immoo maakalaawii mana hidhaa wayyaanii adda addaa keessatti guramnee yeroo ammaa kan obboleewwan keenya ni beeku maqaa isaanii ulee hin barbaadu. Mana hidhaatti guramanii jiraniif uummatni Oromoo immoo wanti itti nuuf hubachuu qabu isa amma qabsoo xumuraa kana yaada adda addaa, ayidooloojii adda addaa, haasawa adda addaa dhiifnee warrootni hayyuun Oromoodhaa gama ogummaatiinis haa ta'u gama waraanaatiinis mootummaa wayyaanee uummata irraa yookiin biyya keenya irraa fonqolchuuf dirqama immoo waraanatu barbaachisa. Waraana kana immoo hayyootni keenya, beektonni keenya, abbootiin qabeenyaa dinagdeetni keenya even warra ogummaa dhabneetii miti, humna dhabneetii miti, rasaasa tokko dhukaasuudhaaf dadhabneetii miti kan rakkannee jiru. Iddoo distineeshiina rasaasa itti barannee itti qabsoonnee qabsoo kana galma geenyu dhabnee raasaa keessa facaanee qurxummiin nu nyaachuu jira, barahaa keessa bannee gubachuu jirra jechuudha. Kasilaa uummata keenyaaf qabsoomnee qabsoo galma geenya. Kana waan ta'eef hayyootni keenya bakkuma jiranitti waliigaltee dhugaa haqa lafee Oromoo, ilmaan Oromoo tii jedhanii waliigaltee iddoo itti distineeshiina ilmaan Oromoo qabsoo isaanii itti jabaatanii waraana itti baratanii mootummaa wayyaanee waraanee ofirraa biyyaa buqqisuutti osoo marii kanatti cimanii godheetiin ergaa dabarfachuu barbaada. Baay'ee bareedaa, baay'ee namatti tolaa. Gaaffii fi deebii bareedaa waliin dabarsinee kutaa tokkoffaa kanumaan goolabna. Dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebii kutaa tokkoffaa Aartist Murteessaa Hajjii waliin taasise kutaan jalqabaa kanumaan xumurraa. Kutaa itti aanutti gaaffilee adda addaa keessattuu naannoo keenya, naannoo godina Arsii Lixaa kana yeroo mootummaan abbaa irree humna diinaa, humna badii uummata isaatti gadi bobbaasee jedhee uummanni naannoo godina Arsii Lixaa mootummaa diina uummata fixu kana afoo dhaabbatee diina agaazii mootummaan abbaa irree ittiin abdatu hedduu isaa lubbuu isaa wareegee ture. Gaaffilee kanneen maaf ta'e waa'ee isa jedhu kana uummanni kun maaltu aartisee ijjannoo hammanaa isa fudhachiise haga lubbuu diina isaa uummata qawwee haga funyaanitti hidhate kana sodaa dhiisee maaliif uummanni kunini diina kanatti tarkaanfii fudhate gaaffilee jedhuu fi akkasumas Aartist Murteessaa Hajjii kanaayyuu mudannoon isaa waa'ee qabsoo Oromoo kanaan wal qabate rakkoolee akka dhuunfaatti isaarra gahaa turee fi fakkaattota isaa akkasumas argitee obboleeyyan keenya warroota akka mana hidhaa jiranii fi dabalatee immoo namoota kallattiin uummata keenya miidhuu irra jiran irratti dhaamsa isaaniif kennuu fi kallattimaan maqaa isaaniillee ebalu jechuullee yoo baannee jenne namoota sana of eeggannoo fi akkasumas saba isaaniitiif maal godhuu qaban nama saba keessaa dhalatanii saba ofii nutu si bulcha jedhan sanii fi maal godhuu qaban gaaffilee jedhuu fi akkasumas gaaffilee biroo kan yeroo ammaa biyya keenya naannoo Oromiyaa keessatti uummata keenya dararaa irraan gahaa jiru kana qabatee ilaalchiseeti qabannee isinii dhiyaannaa. Kanaaf adda kanumaan nagayatti isiniin jennaa. Gama kiyyaan nagayaanii Aartist Murteessaa nagaadhaa madhu. Hayyee kaa anis nagaadhaa maddee kaa uummata kiyyaa hin galaba. Uummata keenya akkuma beekamu
gabrummaan nurra turte lubbuun nu baasu jirti. Mootummaan abbaa irreetii TPLF nurraa nyaatee nurraa dhugee nurrattuu jijjiiramee nuun kabajjine biyyuma keenyatti qe'ee teenyan nuun kabajjine. Ergamtoota isaa qabatee da'ootti nu gale. Amma immoo akka itti jirullee argaa jirra waan ta'eef uummata keenya dhimma amma itti qabnu kan cimnee akka fuulduratti itti fufnu jedhaati. Gamanumaan uummata Oromoo baay'ee jaalladha baay'ee sin kabajaa. Sagantaatti aanutti amma waliin deebinee wal arginu. Bilisummaa fi walabummaa isiniif hawwasiniin jedha uummata Oromoo haa jedhe kunoo kaayaa. Ayee galatoomaa qabsoo yeroo kamuu ofaafootti dinneerraa dinne dida ofitti fuunu sirba umarii as sirbaa miti mee sirbi. Ofitti fuunu dida dinne dida ofitti fuunu dida haa jedhee tagaa. Kode doga damne oso adoga kamnu uga awalani oso abiya kamnu biya nubasani Ajje sunu adamsu kode mali mali Wala bumamale ifenu jarsumma Ero mali 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 So medo argate ayoni fabi rasa sangobate malbete warabo du afayanya tu amalenji kae bolla kama sento ani dalan tunko tu rayo do afi Nandu abiya ko lubu ko kenefi Fakka de himbulu Ofta ejirata Nandu pada male ma faso benyata Nandu pada male ma faso benyata Sobdo figanto beya eshe gurgura Kambe yabdu ego tahedo tujra Sobdo figanto beya eshe gurgura Kambe yabdu ego tahedo tujra Biya nabaf kulle Na ajesu yade Kalo tafin hima gara jabu make